وانا دبي سين فداني فچ دغي غافت ما فدبي فين فداني سين فداني يدي يجي جلسيني غافت سين ما فدبي كان كيف فداني جيزي هندا يدي يا مريدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبرو مثلا سين نفتمني هادو ما تنجدين أما اللي تري دبيوتيني تبا بيستو سري كيسا تشاوري ده بري ساجر كانت يواري تكتي دبت ميوت سيغدا إلا اللي بي كان الرابانو بيو أفهم بنتيق أستيتنا إيدا يجو لكان ما غير چانسين جرو لانجل إلا اللي بي كان الرابو أفهم بنتيتنا إيدا بريس وان برباد بريس جلا كانتاي أقل اللي بي كان الرجيمي كان الرابوتي كوب أفهم كاتي جلا كانتيتا كان ما سينوات ويلي تونكنا أرتي أي kuma kudani na kashauri sina nimbeto si tunambarsisin sanu kitata sadina kenno qabdi ama walin galletu yodo shauri yutaye kitata sadina himu qabdi mala yo bate fi diman nagalch inshallah yo bate fi diman nagalch ana lench na kun nagari damit wadi kate lench adi dama wala gadira tiktok kana kesat lench na kun nagari damit sita kun nagari damale sanumayyuu osoo ta'eeti tapha qixaaxii sadii na himuu qabdi. Qixaaxa sadii keessaa takka fudhadhaaf. Sadii keessaa dirqama qixaaxa sadii keessaa takka hin fudhadhaaf. Achi booda ammoo seera taphaatitti walii galanii beessa obsirii jedhanii taphatan. Kanaaf yoo dhiiftee baatee jetti maalirraa dhifte. Kabaraa darbuu ga'e garbuun ga'e dhibagaan biraan bahin yoo sinna biraa baate I don't care maalirraa dhidhatu. Allah lencana kun nagari dan alhamdulillah galata oromo tiyo galata oromo qabachu galata oromo ta'u lencana kun nagara miti Seenaa beekamu namitti guddaa kana wal fuudhee shaaworiitti yaa galchuuf invaayitii na galchine nama guddaa tuura garagalchanii arrabsanii. Isin nama guddaa ta'e Fuudhee shaaworii seensisuu dhaqee. Sibira jirti aboo deem. Sibira jirti mi? No, jechuun arrafaa jira wallaahi. Siin saloon jiraatu nuti kun. Ol fuudhii deemti. Baay'inoo keessa geessitti banii nu garsiisa. Asli ol fuudhee geessuu. Gabba yaa qooyi Ridwaan. Koomantii uummata laallaa qooyi. Dubbisan akkam irraa jetta akkam jettummaa? Dhimmi haadhafaa ta'e Oromoo ilaallatu isin lamaanuu Amaara. Asli awwaasimu ani leencaanii moo'ee muudii ittiin qabadhu. Leencaanii moo'ee illee waan namtuun ja'uuni isin sariitii yasii galee.
So garuu akka sirran turre garuu isi akka sirran turre ani irra jiraachuun qaba sii galee. Dhugaadha ati bara artistiidha isiin ammallee ganaa noormaali nama tiktookii tokko yaadni hin galleefi beekta. TikTokii waggaa hedduu irra jirti garuu akka isin taateen ta'u irra jiraachuun qaba. Dheengadda amma leenca lama naaf kennanii wal moonee shaawarii galtu malee jettee muudi kabajaa siitii fi akkuma seera tiktaakii jeetiin seeneef sii galeen. So guys, rigna jannanga oma bakka keessi wajjin ta'u jeetu mantra charjeesin leenni milite. Ati shaawarii seente? Shawari nagalchite ati faatee gammeen leenca darbee fi hidhatee leenca narra darbee isbichaalengii irratti ani leenci xiyya isbichaalengii. Ati shaawarii seente isiin siseen oliddi? Nasra qalbii suuraa gaddeebisi. Wallahi dhukkee irraa kaasma suuraa gaddeebisi. Wallahi suuraa akkasii gaafattee kan kimraalaan ta'e. Amma nama heddummaa daaraa eegaa shaawarii seente suuraa gaddeebisi dhukkee irraa gaafna. Najala milite hono najala milite ani oromo da ya biyaski akasi lalu lenci isinu na flenca beitani lencani moje lala ati shawari sente isin ammo tufi mali nasra gara lafuma di sura gadebisi sente gadema amma gaba gudde Galti rati agaltu galti rajirti galti rati video Nagalchi agaltu. Galti ani akini jeni blogin adabana wuli wajinta velosit dumbiso maka masrakka yun jena di henganza akan getta. Wuli dumbiso na fiati fati. La blogin adambai blogin adambai blogin tau mudi na kabate la keduga ani sirin kabaja jecha tokko leen jawuni garu wata bashanantu wal dubbisuun keenya hafe. La walla akkasii miti. Kuma lakkaan kadamtu mudii kasina qabachuun qabdu reemda. Bagasi taate osoo ana ta'ee akkas na goote yoo namanni aslii kun laal miila takkaan dhaabate. Ati fagoo jirta jettee akkana si gooti. No ani Oromoodhaaf qaaliidha Oromoodhaaf qaalii waan ta'eef nama Oromoo roodisuun qabu ani siin galan. Gemini fantasi. Amma fi mata gadde bistamun de bistomati. Inde bitulle indu bitulle entukulle kam gattan. Isla kam gattan me akasi gattani uta. Lakki no mata gadde bisi janda kuno tenne arabsina dhukke irra kaasna sumatti. Ana la Hamza jirasi asli jira gadde bisi. Background gorada no na da fade garin de biso gorja bolesi yo ko ni fodo de manzani yon gadde bisi. Rachalle ora gadde bisi jira. Komanti jara nama eddu gadde bisi jira. Ani bar kana de wabji mutar beita khabajuma fille namni tokko beita gidati no beitani kuma lama kuma sadile dirke guutate namni wal qitata beit. Baka ni kita ada masalah ke gari ture is okay. Tiyati wore disi sura fi dijara Hamza Islam. Hamza la garagal tude me isa tu isi sana kati garagal chambe Hamza. Nasrat ya usaka abda wallahi jalan. Mal. Assalamu alaikum jarakan yarkafune. Wa alaikum salam. Asli Hamza sanu abdi arkes arkafune abo gurban tu binu mafada mata gadde si ya mer me sunu shina kon Kan bantu piti. Baka mote hulumatin debire onti gorin lati ay tata bide buli gaw so shtamat akasi Ya. Mungkin nak bagaimana dia sanggale beca jadi. Ma abshir gab taka namle keman nama shawada asli nis gafam be ka bakate hotel ngodu jina be ka bakate asli akasin godu namale jamu te akasin godu yo matora mo tanuni kita tama argen jarabi ana to madura gare dis
نجي guyyaa tokko tokko guyyaa muudii qabna si galtee si hirriba irraa ka'e ba. No, akkasii maalti kanaa dubbiin anasuma. Haati faatee hinaaffaa qabdi nasraarraa abbaa abdii feeti ta'e akkas jedhanii garuu dubbii oduu akka dhageetti haati faatee abbaa abdii feeti kanaaf nasraatti hinaaffii jedhan. Tuni mana baay'ee. Kanaaf amsaa hirmuutti Abbaa abdii feeti. ban tuba maal wayya qixaatti na dhadhantee abbaa abdiin barbaadde ture maal Aboo intaloon tun buddii sidii deemaa jirti kaayyoon isii jaarsa keessa irraa fudhachuudha suuraa gannu gala baxi dhuka irraa kaafna. an jaarsallee yoo fudhatte waa gagan umaan jaman akkuma qixaatti hidda jaarsaa fudhattee adeemtu firaadhiisa. Iseen abbaa abdiirraa. Amma siistemni isaanii sirrii gale laal. Siistemni isaanii amma sirrii gale. Akkuma qixaatti. Jaarsallee fudhattee abirraa tokko Oromoo kokkan jettan. Obboleettii waa hunda dhiisanii fi dhiisaaf jiran kaa qiraadhaas dhiiseef jaarsa dhiisaaf jiran summaan itti ajabnan. Qoy ol haa galchitu ol harkisi. Nasraa walaa ati qaldiidha qaama qofaan miti sammuu hundaan reefu biyya faranjiidha itti bakka. Yaa ani waliin galchu. Baay'ee si dinqisiifadhe galchi bakka akkuma bisha guursii godhe siin jedhe. Egaa waa hunda dhiirteef itti naariin dhiisi. Ati amma bar biyya faranjii jirta bakka taate isin as dhufte bakka taafi namni haaraa abbaan qabne tokkuma dhiisi bakka arabuma keessa. Lala asli khiyar akazani an tuta bare radio mubarak daban jambe ta mas Oromoti ani tanin jarada sin kabajas isile akhriyat teolutile kosnaayro heddu garu yoro dhugaarra jiru sila malta uqaba qixaatiin akkamijatte dhugaa yoo sila isinin qixaata bashawari jattelle ingalin jechuun hin dandeessi galee asli Garuu jalqaba walii galtanii isin shaawarii seenta jettee jirtaati. osuma shawari seenna yoo olmoone jechaa jirruuti leenci gabbu'ee beeyta. Hayyee isin jettee duuba isin hayyee jettee haa qoy sani amma walii galtee isin hayyee seena yoo mo'ame isin jettee. Haasawaa jirra nuti haasawaa turre bara. Osoo isin hayyee osoo waliin galin leenci kenname. Haasawaa jirra walii galuu maqaa qixaatti namni kun abbaan nama moo'ee qixaatti namaa kanneetuma qixaatamanii miti abbaa abdii. Sirriidha garuu gizee shaawarii beektaa jalqaba walii galaa jiran amma akka duraanii sanii miti. Jalqaba yoo si moo'ee shaawarii seentaa akkasii walii galaniiti yoo leencaan si moo'ee shaawarii seentaa waliin jiranii akkasii wal adabaa jiran. It's okay. Ajajjeeni. Ati maal jettaan namni namarraa waa baraate ati wulii waan bira takka barte laal. Leenca kudhaniis moo'ees qaqqabii tuba kuti baafadhu miilli keessa yaa baasu. Akka miskina foddaa fudhattee shintimeetii keessa fiigin ja'i. Badii gurguddaa goote ta'a duraa takka dhaatamte wanti siifaa taatu sanuma. Anneen ganda giraati shaaworii keessa dhaabattu bar viidiyoo kee tokko laalee miira keessa galee tun artistii taate malee osoo kaayiroo jiraatte minaamin jedhe. Guyyaa sabaan iseetii leenca lamaan argame leenca lamaatu bu'e guyyaa sadillee jechuudha. Garuu isbitaaleen hin arganne isbitaaleen gidhaan na bira kutteessin kuma diitamu. Abshir takka shawwadamuun dhiirummaa laati walii shawwadamtu. Abshir. Uummanni asii rakkatee bakka Taba beellama taphadhaa harka wal kenne walii kenna. Nafa fade. Baba, telefoni kiyya kana. Gaming kiyya alatti gaa gaming qaxaroo qabadeen jira. Gaming kiyya gaafa 28 siminti quba qabadha. Halkan keessa sa'aatii 4 akka Itoophiyaatti yeroo 30 tapha qaba. Isinumti quba qabadha Oromoo. Gaming keetiin alatti kama saanuu ka jaarsa walirraa. February. Okay. San geema san booda deebiin. Geema kiyya qabdee Ka jaarsa walirraa fuudhata. Yeroo ati meewatte jaarsa irraa fudhatta yoo isin dhimoatte jaarsa keessa irraa fudhatta. Okay, ni taphanna ballama nuu qaba. Ani immoo Abriil Guyyaa itti 8 guddaan qaba.
نصر أجمع دابر لما فاز بطلوا لي برتا ولا سيدنا يوم ويا Soma somne guya ida lama faga gabna nudi bana or taye kiri chaba chana no or mo mare wanto كويس نصر أي مسكين أكو يا دي لينش أول مرة رجعت ما كم جدي بر لينش سيفارة يا عملنا وين تعرفات أساسا عملنا وين أما تي بديتي فرلو توصل بدري واتك في بدري ما تي الموس إذا ديم تبجي هذا كنا وتاك بجان رابط عرب ما بس هاي إنه سنجدو جرامي مالي بولي بوتناي إسيبه le torki ba نصر كي تعال ده بس يا إسيبه يا أما أكاد إسنين دبتنا لوتي دبتاتي لوتي منقول دولا شرجي thank you tap because asli calling Davis Arafat يا ولد بس ya de ديفس şey ya la hadi hadi yes lira walfin yo mara ba ya zani wal bitan tabu yo tare khabajana dubbattu ayyo lin Davisa me ergadu jan ergadu akka miskina tibata katay dubbatte ho nadageeffadhu warri dastii keessa jirtanillee galatooma hundi keessanii kan badaa dubbatanii mishaa dubbatanillee angaruu wanta akka jechuu wanni barbaadu tokkotu jira. Fakkeenyaaf asii yeroo baay'ee geemii taphattanii beektaa. Anaaf leenci haarawaa miti. Meeshaalee osoo ispeechaalenjiidha leenca kuma kudhan abbaan barbaade gadhiisee leenci anaaf haarayaa miti. Kanaaf haarayaa yookaan kanaaf kawannoo maal beektanii isiidha isii kabajjee hojii taphachuudha jechuudha. Ani guute namni waliin taphatu yoo barbaachisaa ta'e abbaa barbaade waliin araba faranjii ka barbaade waliin taphata. Rakkoota kan qabu bilook na goote na baastee kana siirasii ta'ee si himaa jira sittillee warra gastii keessa jiruu fi warra si taphachiisettillee jechuudha. Kasiif kenne akka waan naaf kenneeti. Wanni ati beeku qabdu garuu hoo dhugaan jallisina argitanii dhugaan jallisina deengaddaan kana matakkaalitti taphanne tapha sadi wal faana taphanne kaane best of three shaaworii gallaa jenne hayaa jettee promise seente san kaatee fudhatte hadda ammoo hadda inshallah shaaworii si galchaa jette hayaan jedheen na jala jiran ana jala nama 400 jira isii jala namni hagabii akka jiru hin beeku hayaa jedhee rakko hin qabu kun haadhumatu jedheen afaan kiyya ka qarbii kanaan hin jenne jettu kun haadhumatu kana booda booste of sirii taphanneetiin shaaworii gallaa ka shaaworii taphannaa jedheen jiddumaa leenci rufee jiddumaa nasraatiyya leenci mataa irratti ibidditti ol jedhe ibidditti qabate. Angkuman kan kita tani ko fan sinje obbo disra tan duba duga amma nama guddaan hojjetu jira. Qixaata na dhageeffadhu qixaata illee yoo ta'e ani fati tapha shaaworiiti jennee jala sararree taphannee irraa kana yookaan anaan jedha afaan qarbii. Arraba dheeraa jirta laaraadha faati amma hedduu arraba dheeraa. Naanni beeka arraban dheeraa na sarrabsaan jiru manneen sarrabsaan jiru bar. Na arrabsitee jirta leenci siifaaree naan jechu jirta kuni arraba. Kuni faaruudha. Leenci siifaara yaasiin jedhe gaafiidha bar gaafiidha leenci siifaara yaa. Siifaara yaa dhiistee biraa yoo haasoitoo leenci siifaara miti inshallah kudhanuu yoo gabbu'e faranjii miti namaan fedhe hojii barbaada isii kabajee ka jettu anaatu nama noo taphatu hin qabne moo anaatu kabajaa hin qabne moo. Ayyaati biloof godhaa jettee afaan oromoon dubbadhe kana faansiisa afaan oromoon dubbadhe kana faansiisa. Maal isin dhaggeeffadha wanta akkasiin geema faniif taphatanii. Sirriidha. Fanii jechuun nama gubadurasitti afaaniin dubbadhaa laala. Wanti nama dubbachuu yeroo jiru madaalee dubbachuudha laala. Siigalee amma wanti isin jette arrabaan wal qabata yookaan akka hariifaa gootee dubbachaa jirti akka yoo dubbanne siigalee namni yeroo dubbatu akkatti dubbatu laalee dubbata malee muka gubbaadha gadi hin koran jalaa ol koran malee adda faatee. Nasra dhage ilaalama islamen obboleeyyanii dhage geema faniif taphatan wanni fadhee yoo taame geemni dhibbita kaa'u yoo bu'ee san wal isin dhorku obboleeyyummaa teessaniitu irra jaba
nagale oromummaate sanii irra jabdu yeroo waan akkana tara dubbannu miira keessan galina waan xiqqoo kaayituu nama aarsa dhugaadha haa ta'u lilmeelleen gaafa xiqiidha miliyoona caalti jenna namtichaatitu nama bollolee lilmee isaatti kan lilmee xiqqinaa deebisee naani gaafa itti haajamurraa fuudhee bar lilmeedhaa ijeen darbe maana gaafattaa jenna aboo gaafa itti haajamtu lilummaan sanuu qaalii taateen irraan fuunee ijeen hin kannu qoonna irraa fuudhii jenna dibichatti gurgureeti kaasase jenna lilmeedhaa beekaa dibichatti gurguree jenna lal maaliif dibicha lilmee jechaatti gurgurtaa jennaani akka isin gartee nama luinaa gartee nama miskiina hin jenne dibichaan itti gurguree jenna lilmeedhaaf jechaadha gartee qorqodaadha hin jenne dibichaan itti gurguree jenna akka isin nama sodaata hin jenne lilmeetiya jalaanaafuu jeen gartee nama waan kiyyarra duuje lilmeellee ta'u so akkasii yeroo takka xiiqii waan xiqqoo takka lilmeetitilleetu nama aarsa dubbi nama dubbiilee caatii miti laal naaf inni uummatanaan nama aarsa malee waan biraatti hin fudhatinaa isin obboleeyyummaan tasan ganaa tana boodallee guddootu hafe laa Abdushakur gada toomisanii miti bara obboleessa kiyya na dhageeffadhu ani inshallah isis haa ta'u nama biroos haa ta'u nama wanna jechuun barbaadu qoosha shookan wanta ta'e amma kana bira huti laal islamen laa sanii miti Abdushakur waan takka wanni ati naa gaafattu takka mee shaaworiidha jettee si wajji taphatteerti tapha shaaworiiti jettanii eegaltaniirtanii kanuma qofa naa gaafadhu mee tapha shaaworiiti jedhee isii wajjin hin seenne bar yaa barkama lama isinis tanmaamma dura oomshina sadi naa kennite oomshina sadi keessa ani hididee qixaatii hin baane kana biraallee baate ofumaa baate ammallee taphallee ofuma shaaworii irratti qaccici jettee galte shaaworiidha wanni jedhe takka hin jiru ani tapha sadina qixaatii sadi keessaa takka ni fudhadha kana gooteerti bar jechuun badiinatti muruufu yoo ta'e ani wallahi badiinan fudhadha yoo kanneen keessaa badii qabaate jechuudha. Atis badiin qabdu isiilleen badiin qabdu yeroo takka geemni akkanuma wanta kanatti yeroo takka walii galti is fun. Arra kana nagootee bisiis qofaltee tuma sokkee ayyee guyyaa biraati jettee guyyaa biraa gizeeti boottes jalaa baafatti. Akkanuma akkamatti deema geemni akkasitti amala yoonii fi nama alagaa fa'aa hojii taphatan fa'aa aaraa malee gizee hojii taphatan hin aarina abshirjaa. Joki wali godhu fani wali godhu anin aarre maali numaan madaale malee hin aarre akka dubbachuudhaaf amma badu wanta ammallee ana garana walii waan takkaa jira waan dhaama dhokka obboleeyyuu mala kana madura taame garuutuu dubartii teenyata Oromoo taatanii kabajaa guddaa hawaasa keessa bira qabdan waan fedhe abbaan fedhe gartee yoo isinii kannee waa'ee gama shaawaraatii fi qaama keessan qullaa agarsiisuudha abadan hin fayyadamina wali. Yaa kana booda waan akkasii hin taphatina. Laal fuula fa'aa wal dibuun ni jira waa taphannaa ispoortii fa'aa wal goisuun ni jira malee obboleeyyuun akka rabbiittillee akka hawaasa ija namaatiifillee isiniif gaarii miti arraa eegalee namni azzalan dhagoo kan huliillee taphachuu taa'u shamarran Oromoodhaa taatanii guyyaa arraa nasraadhaa fi waan ofii irratti isiniif booda haa ta'u shaawara fudhachuun gaarii miti. Kabajuma ta'e isin ilmaan Oromoodhaa leencaa fi waan fadhee haa ta'u kana hundarraa qaqqaali. Qaamni keessan harkamuunii fi isin shaawara seenuun gatii isin hin madaalle wajjin. Saniifuu kabajaa guddootu isin mala ulfaadhaa galatooma wanni isin kana booda gootan ispoortii fa'aa fuula fa'aa wal dibaafanii godha. Akkasii quraana fa'aa ol qarisaa takka wallee fa'aa jaa illee fa'aa wallee fa'aa akkana fa'aa kana fa'aa ol goisa. Akkasii isin galatooma. Ispoortii wal barsiisa. Sadaraka dabba nasraa teenya si jaalanna waan ofii si jaalanna isin hundaa isin maraan jalqabee akkasii aafoon alillaa waliin jaamma dhumatte isfan yeroo hunda isaan akkas wal godhanii inshallah suuraa isaanii gaddeebisanii yeroo naannaa takka booda suuraa isaanii gaddeebisanii liqii irraa kaasan yeroo hunda akkana wal godhan akka ijoolleedha sa'umata kanaa kan naa inshallah waan irra buusuraa laafee akkasii amma abshir lalla amma waan ofii nageessa Indagaye. Ada fate afoon alillaa ubbaleetti yaaji. Ani bar homaattiin balleessine bar jedhan bar dhugaa walii kennu kan jechuun bar deemaan taate homaattiin balleessine bar nasraan umaaddi da kana hunda umaaddi da kana hunda deemaa bar wallahi umaaddi da kana hunda deemaa no wallahi da waan kana kana naan sarabbi kana deemaa waan kana kana naan sawadi safra
Qurxummiinis namoota leencaanis namoota kumaatti dheengaddanni akkanumatti dila baay'ee deemtee turte guyyaa tokko jechuudha. Abshirumaa. Afaan diimaa jala kana jira jechuudha. Kanaaf isin keessa guddaa kana deeme yaa'ii kana hundaa uume waan ta'eef ani wanta irra bal'isuuf. Balaan deemtuu deemu sana jalaa hojii fama ittanii afootu waliin jettanii baatanii gaarii miti. Faatee teenya. Haadha faatee afoon alillaa jiyeeti. Afoon alillaa jira amma ga'e bakka taphattani. Kabajamii afoon alillaa jiyeeti. Ay, afoon alillaa waliin nu ga'uun jiru. Okay, Nasraa teenya atillee afoon alillaa jiru obboleettiitiin. Rakkoon takka hin jirtu. An duraanuu beekaa isin akka Jee dhiisi waan asumtu dhiisi Nasraa. Afoon alillaa obboleettiitiin. Afoon alillaa jedhe artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa biyya faranjii adde nama. Goppaadhe modhalaadhaan. Kabajamaa hin jedheemi. Nasraa afoon alillaa obbo artistii Nasru dhiifama jeeyatillee akkas ilaala. Jedhi. Yeroo deebii isheen dhagamne. Waan takka yeroo hundaa'uu jaalala eeggachuu danda'u yoo Abjala maal jedhan beektaa? Abshakur. jookii Gadheen ajandaa keenyatti bishaan na hidhee jedhan jala koomantii. bakka ajandaan isheen jala duratti namoonni uffata gargaarsa jirtanillee guyyaa sagantaa biraa qabnaa.